Bandeera nagaan gaddeera harki koo hojjeteera. Yesuus nama hiiteera. Mucaan koo isa bayeera. You are free. Yesus ko sinna gode wanta guddaa si'achi garaan koo saagamee fi boo. Ani sinan boonaa situ ajaa koo guutee situ ajaa koo guutee. Ulfaadho yaanni koo Yesuus hin gabbatee kunoo sin gabbatee inni waan na godhu dhaabee cufunfulaa situ iddoo naaf kennee anaaf laatee malaa situ addaa gooftaa situ addaa Yesuus. Situ ada Nature kan taa'u tarree warra qulqulloota atgaaruu jetteetta na wajjin maatiitti dhiyaata dhukkeen dur na joorsu na adeemsisu bawwaarraa hidhiimeeran jiru taabeeraan fuula koodhu inni durillee durii kamiila naammoo addaa na jaallatee dhugatee natti mul'ifnee diddaa maafan callisee ta'a maal sodaata gaara koo sichanoo si leellisaa yoo si kuube keessi koo Yesuus koo sinna godhe wanta guddaa si'achi garaan koo saagamee fi boo. Yesuus koo sinna godhe wanta guddaa si'achi garaan koo saagamee fi boo. Situ addaa gooftaa situ addaa Yesuus situ addaa. ጨመረው ዳብሎስ ውጊያውን ጨመረው ውጊያው ስለበዛ ማይዘመር መሰለው ጨመርኩኝ ባሰብኝ ቅድስና አጅቤ ትላልቅ ምስጋና የጠራሁት ምስጋና ጠራ የእግዚአብሔርን የበቀል ደመና wajjina wayya jaalalleeya anaafsi wajjina wayya Yesuuseeya anaafsi wajjina wayya jaalalleeya anaafsi wajjina wayya anaafsi wajjina wayya Anafsi wajjina wayya anafsi wajjina wayya jaalalleeya anafsi wajjina wayya Yesuuseeya anafsi wajjina wayya jaalalleeya anafsi wajjina wayya anafsi wajjina wayya anafsi wajjina wayya anafsi wajjina anafsi wajjina wayya anafsi wajjina anafsi wajjina wayya anafsi wajjina anafsi wajjina wayya anafsi wajjina
ብቻ ነው ከኔ ቢጠበቅ ጎዳናዬ ቀንቶ Hallelujah. Dear viewers, now man of God is going to minister people right here. As you are watching the miracles happening here, may you receive your own miracle right there, for the distance will not be a barrier to the healing hand of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Namicho nagaan siif haa ta'u. Ameen isiniif isaa ta'u. Eessaa dhufte? Asuma ganda duwwaa sadii. Maal taate? Jilba koo kana na kufeen cabe. Yoom cabde? Torbee lamaan kaleessa. Raajii kaateetta? Ka'eera. Meera raajiin kee? Dhiiseen dhufee manatti akka jira. Kottus. This is a man from Nagamte Dero Street Kabale, broken off his knee, born and suffering this issue. Torba lamaan kaleessa. Come on, come on. Now he was suffering of this issue since the last 2 weeks. Ilmi Waaqayyoo akkasii fayyisuu namantaa? Nan amana. Maal hojiin keeti? Hojjetaa mootummaadha. Be out! Now keep watching. Man of God is ministering him. Come on. Kasi. Kay namicho. Now keep watching and receive your own miracle right today. Baasa fura keessee sadii bakkeetti. Dabale. Saduma. You are free. The man of God declared his freedom right now. And keep watching, for you will Amen. witness Amen. for the miracle going to happen right here Kay. through his declaration You are free. Rise up. of his prophetic word. Now the man is trying Kas akkas godha. to rise up by himself, Irraa hiikee jilbarraa. and now he's exercising what he have never did since the Remove. accident. Okay. The man of God ordered to lose him. Namicho na laal. Ol jedhi dhaabbadhee maqaan kee. Yaalew. Maal taate amma? Waan akka biddaa wayina keessa darbe. Okay, gadi buusi wayyaa kee. Okay, fedha harki lamman. He was explaining what he felt as man of God touched to his leg. Okay, na laal. You are free. Walk. He said, I felt something like a burning fire. What a wonderful, it's unbelievable phenomena in instantaneous restoration. Blessed be the name of the Lord. Ani fayyeera. Now he is confessing. Saba Waaqayyoon argamada. Join me as I celebrate my healing. For I am healed. I am healed. Come on. Hiikameera. I am released. I am released. Bilisa ba'eera. I'm set free. Bilisa ba'eera. I'm set free. Bilisa ba'eera. Galata jabaa gooftaadhaaf fidaadhu litti guyyaati harka keessan. I am set free. Okay. Maal taate mucaa? Osoon ispoortii hojjedhu hin kufe. Eessaa dhufte? Mugar. Mugar. Maal hojiin kee barataadha? Barataadha. Meeqa baratta? 12. Lafeen kee asiin ol ba'eera kunoo. This young man was from Mugar, broken off his shoulder bone, doing his exercising physical fitness. Now keep watching. Man of God is divinely maintaining his bones. And as his bone Be out! is being made here, Maal taate dhiigamme? Maal taate maaltu si keessa darbe? Waan hin beeku haasaan akka ejjaban. Abiddaa? Qoy. Maal jedhe? Maal ta'e jedhe? Akka abiddaa qaama koo keessa na baraaree asii ol. Si keecham? Miila dakaatee qaama muluu. Si keecha fiigee? now he's confessing, I felt something like a fire passing through my bones. Vibrate godha harkisa. Be Nice. out! Out! Totally under Out! the influence of the Holy Spirit. Ras! Urgufi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ilma Man of God Waaqayyooti. is ordering the bone to shake. Ras! Shake. Keep watching. Yet he is totally controlled by the power of the Holy Spirit. You are free. Breathing unusual Kai, breaths. kai, Man of rafin God kana declared right, kai. his freedom. Maal taate amma? Na laale. Amma maal taate jedhe? Amma fayyeera. Dhugaa? Si dadhabsiisee of? Na dadhabsiise. Amma hoo? Si dabaluudhe tokko? Overdose itti ta'e fakkaata. It's okay. You are free. Man of God declared his freedom. You are free. You are free. You are free.
Man of God declared his Castle. freedom. All. Keep watching. All. This is All. instantaneous Nalal. main deed of the Holy Dachas. Spirit. Tokko. This Lama. is Sadi. Yaadannaa Yesuus እግዚአብሔር ልጅ. Ani bilisa ta'eera. maintenance. Ani bilisa ta'eera. Now he's Ani bilisa confessing. ta'eera. I am set Ani free. bilisa ta'eera. I am set free. Galata jabaa illee jabaa gooftaadhaaf harka keenya walitti buufne. Ani fayyeera. I am Ani healed. fayyeera. I am Ani healed. fayyeera. I am healed. Ani fayyeera. I am healed. Kan amantan achis fayyaa jajeera. Ani fayyeera. Healed from right there as you believe. Fayyaa jajeera. Be healed as I command you to be. Ajajeera bilisabbaa. Fayyeera. Be set free as I command you to be. Ani fayyeera. Now he's yet confessing. Fayyeera. Nalal. I am Hello. I am healed. Maal taatee? Makiinaan nadhee Maal kee dha'ee? asirratti As yoomsi dha'ee? torban lama bulee Eessaa dhufte? arjoo Arjoo guddattuu maa uraajjaa? guddattuu Ehey, meera raajiin kee? Raajiin kaanee? ka'eera Eereree? achittaaf Achitti hafe eessatti? Ela achitti hafe kunoo. Out! Keep watching yet. This was a sister from Ajaa'ibsiisa. Achiisi keessa ajjeeseera dhiiga walichaatiin. I killed that sickness out of your body by the power of the blood of the Lamb. Pikarraab. Arjo maal taate am? Maal taate? Peenantu na keessa Waan akka maalii? waan akka biddaa. Be out! Out! In the name of Jesus Christ. The power of God. Karalabas sendola labos. Kasol. Kasol kashol. Kasol. All. Yeah! Come on. Hallelujah. Kasol. There Akas was. She had a car accident and broken off her bones. Yeah. Maltus keessa darbe amma. Fayyinaa Waan akka maalii? abidda wayii Waan akka maalii? abidda wayii. At her joint and suffering of this issue for Come on. 10 weeks. Hallelujah. Wow. Now, as man of Kas. Maal shagabde? Maal keessa? Waggaa afur. Dhukkuma maal keessa? Dhukkuba diskii. Out! It's free. Balet, kasar keel. Yeah. All. Yeah. Qabe mataa keettiin. All. Dachas akkas godhe. Ani bilisa bayra dhadheebi. Ani bilisa beera. now she's confessing. I am set free. Ani bilisa beera. 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 I am set free. Waaqayyoon naa galateema. Join me and I give a thanks on my behalf of the Lord. Galata gargarin jedha gooftaadhaaf. Hallelujah. Galata fiduu kan danda'u iyyee fooricee galata fiduu kan danda'u. Who can bring a shout of joy from wherever he is? Ulfina jabaa ilillee jabaa gooftaadhaaf. Hallelujah. Waan sinitti maa. Let me tell you something. Cabadhaa. Be it broken.
manni yaalaa carqii itti gadhiise waa biraa waan godhe hin qabu. For it is confirmed from the hospital they men with a close. Leenci golgotaa bormiti amma jedhee amma gaxxame amma jedhee amma. But the Lion of Judah, Jesus Christ, men instantaneously. Eenyu iyyuu fooricuu kan danda'u gooftichaaf. So who can make a shout of joy? Baa'oo. Duraan maal gochuun dandeessu amma yeroo si kadhatamu maaltu si keessa darbe mee ibsi gabaabsi. Amma yeroo naa kadhatamu kan na keessa darbe gammachuudha, fayyinaa. Duraan shaayii danfifadhee dhuguu hin danda'uun ture. Baay'een dhukkubsadhan ture. Akkamsi godha? Akkamsi godha mallattoonsaa? Mallattoonsaa baay'ee qixa kanaan na gubaa. Duddi koo kun yeroo exersaayisii bultii 2-3 hojjenne baay'ee na dhukkuba. Amma akka barbaadde akka ta'e. Gomos kana ariifadhu. This lady out of Essa dhufte? that spirit of Jimma abbaa Jifaar. Barabaraan. Barabaraan. casted Galata gargariin jenne dabalaa. of God who was ministering Come on. him. She was from Jima. Warra caccabaa harka kana walitti qabee lama takkaan ajaja. Ati Keep watching it again. laqamtanyaa mini ati? Eeyyee. Laqamte maal taate? Nan cabeeku. Yoom cabde? Torban facaasee darbe. Eeyyee. Laqamtanyaa. Ati eessaa dhufte? Arjoo eessaa? Awraajjaa. Awraajjaa. Maaltu si cabse? Nan kufe. Yoom? Atoo maaltu si cabse? Ati sin kufte? Eeyyee. Out! Out! Keep watching. This is a massive healing Kas humna dhiiga olichaatiin by the power of the blood of the Lamb. Keep watching. This was a sister broken of her. Kasol. Ol kabarbaad. Ey. Keep watching. Dacha sidris arifadhu. She is Dacha exercising sidris. what she have never Kasol. did Ol. after the accident. Okay. Arifad. Keep watching yet. Okay. Ol gas lama salduk. Ani bilisa bayred. Labsa dem. And this is Thank you, also thank another you, thank you. sister Thank you. suffering from Ani kamera. Ani bilisa baera. Galata jabaa gooftaadhaaf fidaa waa'ee namoota kanaaf. Ani bilisa baera. Now they are celebrating Ani kamera. together, Ani kamera. professing I am Ani released, kamera. I am Ani released, bilisa I baera. am set free, Ani fayyera. I am healed. Maal taate yaa? Kumtaala narra bu'e. Kuntaal? Eh. Maal hojiin kee? Wasaadariidha. Eessaa dhufte? Gidda. Okay, wasaadari hojii humnaa Eh. kuntaala buuftee jiraatta? Maal kee irra bu'e ree? Qolee korra bu'ee harka bitaa koo kan narraa gatee harki bitaa koo kun waliin jedhu. Halkan nama cinaa galagalshaa fooxaa nama natti uwwisa. Mormi keessa hin cabe? Mormi koo immoo hin cabe otoo hin taane akkan gaafa akkas chochocha'u irrafu naquuqa keessaa. Raajii kaateetta? Giddara Paawuloos hin deemina jedhanii sana qabxeemna Paawuloos hin deeme achitti malee fayyituuti naan jedhani. Eshi. Paawuloos hin deemu waan waldaaraan deema achitti hin fayyeen galaadheen dhufe. Morma kee yoom sirra bu'e ba'aan kun? Lamaan irraa. Harki inni kun du'aadha? Harka isa kana si ajjeese? Eewwatu si gaggaragalcha namichi si gaggaragalcha dhufeera si fajja. Asin dhumne amma suggararaa ta'e. Yesus የእግዚአብሔር ልጅ. Be healed. In Jesus' name, be free. There was this young man had an issue with his neck. Inni warra abbaan qabneef abbaa, warra abdiin qabneef abdii. Dear Lord, for you are Father for the fatherless, hope for the hopeless. Out! In the name of Jesus Christ. Keep watching. He suffered this issue as he was loaded with a huge load.
Amma kaasee harka kana morma kana gaxxameera dhiiga oolichaatiin. I mend these bones by the Dhiiga power oolichaatiin. of the blood of the Lamb. Kaasi. Maaltu si keessa deema amma? Yeroo si kadhadhu. Biddooyi. Abidda wayii? Kaasi meerka kana ol. Kana ol. Keep watching. Ol. He was explaining. Okay. Explaining. Qabi mataa kee. I felt something like a fire passing through my body. Siyaasa diafura kee bakkeetti baasa. Tokko. Saduma. You are free, you are free, you are Now, free. man of God declared his freedom. Watch. Irraa morma isaa irraa kute. You are free. You are free. He was suggested for the Paul Hospital, St. Paul Hospital. Nala morma kee. Now Kabarbaad. he said, "Take his Kabarbaad. name." Kabarbaad morma kee. Keep watching. Kabarbaad. Keep watching. Come on, come on. Ilillee jabaadha. Hallelujah. Ani bilisa. Now come to Ani see. bilisa. I am free. Ani bilisa beera. I am set 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 free. Ani bilisa beera. Nalaal. Morma kee keessa wanta dhagahamu jiraam? Raasuu filaal. Kabarbaad. Now keep watching. This was Nalal. what he used to suffer to do. Nalaal. Ani bilisa. Nagai. He had that Nalal. accident. Amma waa jira? Waayyuu? Waawu? Waayyuu. Bila akkas. Now he is. Ulfina gargaaru jenne gooftaadhaaf fida. I have never did like this before. Waldaa isaadhatta. Adicha arman nufen walda. Ortodoksiidha? Nama nu akkamaan nufe malee. Kamiin iyyuu? Waaw. Maatiin qabdu? Qaba. Maal hojjetu? Waan hojjetan hin qaban. Barumsa baranneeti? Baradhee. Meeqa geessa dhiifte? Ja'a. Fuudhaa qabaa gorsaa birri 20,000 kennaa fi amma nu godhatte. Man of God ordered to give him 20,000 Ethiopian birr. Mucaan amma birri 20,000 ookottu fudhadhu. Thank you. This is a man whom man of God blessed him with 20,000 Ethiopian Thank you. birr. Yoo fedha barachuu qabate immoo barumsatti agalee baratu hin gargaara. Out! Thank you. Kasi ka jirtiti. Out! Hey! Bilisa maal taate? Makiinaa siin garagalee maal kee cabe? Anna kooti laphee gogonaaf harka goona. Harki kun maal ta'uu hin danda'u? Ol nan jedhu. Ol siin ka'u? Out! The name of Jesus Christ. Watch. Gaafa lafa dhawaa harkichachuu maandiriire. Keep watching. Watch a screen. Be out! A divine surgery Deebisi going on. iddootti lafee isaa dhiiga olichaa iddootti deebisi. Kai dhaabadhu. 2-3. Qoyin qabin. 2-3 kai. Kai hin jedhe. Tokko This 2. man Kaasa harki kee ol. Yaa! accident. Ani bilisa. Ilillee jabaa ulfina jabaa gooftaadhaaf harka keessa walitti buusaati. An Fayyinaa. I am An bilisa beera. set free. An Fayyinaa. I am An healed. bilisa beera. I am set free. Fayyinaa. I am healed. Fayyinaa. Yesuus geeta na. Namicho Fayyinaa. maaltu si keessa darbe amma? Humnuma jireenya namummaa kootii keessaa laphee kana rurrukute. Maalitti? Laphee ma kana rurrukute akka nama tumu. Nama tumu? Na tume. Akkasitti himu? Akka nama tumu laphee kun. Gammee eessa si tumee jedhe namichichaan? Iskaasa. Jireenya mako. Walumaa gala sana tume. Lafuma cabee sana tumee? Isuma keessa. Waan akka maalitti inni si tume sun? Gammaddoo shaawee natti waqa. Akka maddoo He was explaining. I felt something like a Ililleetti dabalaa gooftaadhaaf. something like a hammer hammering me. galata fiduu kan danda'u gooftichaaf.
who can make a shout of joy as he is watching this miraculous program. Rakkinni keessa maal ture mam? Nan kufeen cabee harka koo. Lafeen koo asittidhaan cabe. Okay. Kanaan kan koo hidhadhala. Raajii yoom kaatan kana? Gaafa dafinoon ka'e. Eessatti? Mana abdiitti keessa mana kimi guddaas dhaqeera. Eessa biyyi keessan? Asuma laqamtee yeroo lettiidhaan koo. Asuma laqamteedha? Waruma laqamteeti? Warruma laqamtee. Mamma laqamtee kaa. This is another woman from Nakamte. Jilba koo kana si aphateera lafeen sanaan jedha kimi lamaan. Kan fayyadee mana manee dhufe dhugaadha. Kan fayyadee mana manee dhufe. Waan sin gaafadha. Inni mataa dhaamu. Isumadha. Asis hin naqa. Yesuusa ulfaatu ameen 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 ameen. Akkuma sin barbaadanitti sinii dhadhahiram. Kam tafe am? Kaasaa ol. This woman was suffering of a hand bone break. All. And Isa dhumaa dabaladhaa kunoo mama. a leg bone fracture for a long time. You are free, you are free, you are free. Her freedom. Fayyinaa mala. Diiskii eessatti ilaalamte? Maatii haa? Paawuloositti ilaalame isa kan ammoo Wuddaasitti ilaalame. Attamsi godha? Dugda koo kana na dhukkubaa ol jedhee gadhee jira. Be free. Okay? Here is another man with an issue of backbone pain. Pick. Keep watching. Out! God is rebuking that spirit out of him. Here is another mommy. Out! An issue with her hand. You are free, you are And free. man of God declared You are free. the freedom of this young man. This is her caregiver. Mama, eessaa dhuftanii? Alam tafarii. Amantiin keessan maali? Ortodoksiidha? Arruma dhuftanii? Kana gochuu hin dandeessu? Kaama. Ji'a torban dara tureera. Ji'a meeqa kana hojjechuu hin dandeessu? Ji'a torba. This is a man giving a witness that since the Ulfina gargar hin jenne gooftaadhaaf dabalaa. months I have never did like this. Now he is able to walk straight and exercising what he have never did since the accident. Mama, all. Galatatti dabalaa gooftaadhaaf. All. Keep watching to the miracle happening right here for our mother again. Keep watching as man of God is waving his hand. What is happening to her hand? Mama, fayyiteetta. Amen. The man of God declared her restoration. Walitti qabee fidhe si'a takka hunda isaanii. Bring. Rakkinni keessan maali? Nervii, diiskii, asmii waggaa 12 guutuu. Akkam sin godha? Ijoollee amma miila kootti ka'a. Ofii koo jedhee. Ijoollee camma isinitti ka'a. Kan biraa hoo? Tuquraan bassaa dhaqeera. Tuquraan bassaa. Jimmaan dhaqeera. Jimmaa. Eessa biyyi keessan? Giddaa ayyaanaa. Keep watching. This was a man from Gidayana suffering of a disc and Maal taate? nerve issue. Asay. Hojjetaa fayyaati. Hojjetaa fayyaa? Waggaa 3 dhaabdu. Maanni ga'een kee hojjetaa fayyaa keessa? Hakima fayyaati. Eessa hojjetta? Hospitaala Amboo. Hospitaala Amboo. Maal rakkinni kee? Rakkinni kiyya dhukkuba diskii. Attamsi godha? Diskiin kiyya lama jalaa nyaatamee jira. Attamsi godha ree? Hojii fayyaallee dhukkuba kanaatiin hojjechuu hin danda'u. Boqonnaa fudhadhee yeroo dheeraadhaaf ture. Sababa akkasumas illee carraa barnootaallee argadhee. Maal gochuu hin dandeessu? Carraa barnootaallee argadhee ispeeshaalistii qaddootiin kana. Ji'a torbaaf otoon barachaa jiru. Opereeshiniin jalqabe hojjechuun jalqabuu hin danda'u. Attamsi godha. Addaan kutee hin ba'a jechuudha. Indeeti araga haal. Dugda kiyya na nyaataa yeroo dheeraaf daqiiqaa 20. Keep watching. This was another young man giving a witness. Ras karana badira la boshela babadira la bas. Ras. Fedisa Dr. Umar barachar kuna. Bring. Ras ela jarsa kana kan sirbisi sutti qabi. Keep watching. Now a massive feeling is going on. He is the man under the influence of the Holy Spirit after man of God touched him. This was a man suffering of. You are free. Amen. Malta tema. Elektrikii. Akka elektrikii? Keessa yaa'e? Isa kana afaan saayinsiitiin maal jettu isin? Charjii jenna ka charjii elektrikii nu keessa yaa'e jenna. Charjii. Charjiin kun amma eessaa si qabate? Asumarraa qabate jechuudha. Eessa meer? Mataarraa.
No, eessaa si qabe chaarjichi jedhe eessaa dhufe laata? Harka keessan irraa jechuudha. Harka korra? No, it's from heaven. He was You are expressing, free. I felt something Of ilaale amma akka like barbaadde. Of ilaale. charge. Gombos qanaa of ilaale. Keep watching, he's checking Waan gochuu hin dandeenye godhi. what he have never did. He used to suffer to stand for even more than 20 minutes. He was a Waan gochuu hin physician. dandeenye godhi dafi natti mi waan si keessa jiru ilaali. Yeroo dheeraadhaaf daqiiqaa muraasaaf iddoo tokko dhaabadhee turuu hin danda'u. Amma wanti sitti dhaga'amu jira? Ammaaf hin jiru. Ammaaf hin jiru. Boodas hin jiru yaaddayin. Amiin. Saayinsii keessatti tokkoof tokko meeqadha? Lama. Hafuura keessatti tokkoof tokko tokkumadha hafuura keessatti. 1 plus 1 is equal to 2. In spirit 1 plus 1 it is 1. Okay? Amma si keessa hin jiru, boris si keessa? Hin jiru. Hin jiru. Bara baraan. Amiin. Ajajeera dooktarummaa keessa hin fixxaa. Lammasaa walitti qabdee dhuftee dhugaa baata. Amiin. Ameen jedhe. Amiin. You are free. Jaarsaa maal taatan amma? Maal taatan? Hey! Yet he is Jaarsaa? under Ka! the divine encounter. Na la la. Hey! Keep watching. Hey! Keep watching. The power is being transferred from the hand of his prophet. Amma maal taatan maaltu sin keessa dhangalee? Humna ta'eetiin keessa darbe. Jaarsaa maal taatan amma? Humna ta'eetiin keessa darbe. Humna ta'eetiin darbate. Humna akkamii? Humna. Humnichi waan akkamiiti? Humna jabaadha. Humna jabaa. Humna jabaadha. Caammaa waggaa meeqa namni isinitti kaa'a? Ulettiidha kan inni dhukkubni kun jammare. Amma dafaaf irra taa kaa'a. Keep watching. Taafir. This man was suffering doing this Ulfina jabaa ilillee jabaa gooftaadhaaf dhiyeessaa. since the last Waaqayyo na hiikee Yesuus na 13 hiikee. years. Bilisa ba'eera. Now he's confessing, I am set free. Bilisa ba'eera. I am set Galata jabaa gooftaadhaaf ammas dabalaa. Hallelujah. Naannoo seentimeetira 7 nyaatamee jira jechaadha. Now he's celebrating his restoration again. Out! He used to suffer even to put on his shoe before. Now he's exercising what he have never did since he had that issue. Yet he is exercising. Guutummaan dhagna kee hundinuu restore ta'eera. Amiin. Okay? Amiin. Ati akka saayinsiitiin qorichi dugdaa qobaadha, kan garaa immoo qobaadha, kan mataa qobaadha. Amma dugdarraa fayyee garaa keessa immoo kan biraa jira. Walumatti fayyite. This was a man that have received his total restoration. Thank you, thank you. And the power of the Holy Spirit is at work mightily with his prophet. Amma badee si kee wanti hunduu? Badee? Hin jiru Bara baraa. Humtuu hin jiru. Galateeffadhaa fi. Keep watching. Man of God is moving with him right now. Transferring the power of the Holy Spirit to him. It's a divinely encounter. Jaarsaa? Maal taatan amma ammachooftanii? Akka kana sinaa macheessu ganama kana. May you be drunk like this. Okay. Maattan. Humna abidda qabutti na keessa darbe. Dhugumaa dhugaadha. Akkam nama godha? Akkam nama godha? Ani akkas jechuu hin danda'u. Akkam nama godhan jedhe? Ani akkas jechuu hin danda'u. Akkas jechuu hin danda'u. Attam. Keep watching. He is yet sensing unusual power as man of God touch at his body. He is unable even to explain what he says. In instantaneous, unbelievable phenomena. Keep watching. Symbol the imagination. Blessed be the name of the Lord. Amen. Jaarsa fuudhee dargaggeessa godha Yesuus. Fiigame takka. Keep watching. Is yet celebrating as his youth age. Come on. An old man as beyond imagination speed. Thank you, thank you. Ishee kana maal rakkinni ishee? Okay. Rakkina keessan dubbadhaa.
Diskiidha. Diskiidha. Diskii sarjarii godhameen ture. Nee wadezzi. Sibiila keessa jira. Sibiila keessa jira. Sarjarii taateet. Maal taate amma gaafa sitti bu'ama? Waan ulfaataa. Be out! Keep watching. You are This free. was also a woman had a disc issue. Maal taate namicho ragaa baay'ee baatta'u? Diskiidha. Diskiidha. Attam si godha? Na nyaata. Be out! Out! With another man Be suffering out! of Out! a Name of Jesus backbone Christ. Come on. disc slip. Out! Man of God is Jajjadee hojjete ministering filaal. You are free. and declared his freedom. You are free. You are free. And man of God declared his freedom, and he is checking what he have never did since he had that pain. Maal taate namicho? Lukkettuu koo kana asii gadi na gogse. Daqiiqaa tokko sekendii tokko dhaabachuu hin danda'u. Eessaa dhufte? Kudharfanarraa. Eessaa dhufte? Aanaa nunnu. Nunnu? Nunnuu qumba. Kottu. Keep watching. This was a man Please, from Nunnu Kumba suffering to stand even for 1 minute. Maaltu si cabse akkas? Be out! Keep watching. You evil spirit, come out! Man of God is Come out! Out! The spirit out of Out! Hidhachiisi keessaa baase dhiiga olichaati. Baas keessaa. Waraansa keetti buqqisitti. Be out! You demon spirit. Be out! Out! Hey. Surgery Raira. You demon. Kas. Ingadifta si ajajera. As I command you, for sure you will release him. Kabul jadi. Out! You are free. The man of God declared his freedom. Kai. Keep watching. Hey. He used to suffer to stand even for 1 minute before. Ol jadi katari dapat. Nalal. Now keep watching him yet. Eo maqaan kee. Waa gaarii. Maal taate amma? Waan na lafa nana. Waan na irratti lafa dhahe. Waan akka maalii? Natti ulfaate. Waan akka maaliiti? Natti ulfaate waansa. Waan akka maaliiti wanta sirratti lafa dhahe? Waan humna qabu wayi natti ulfaate. Out! You are free. He was feeling something unusual load over himself. This man of God touched. Now he is checking what he have never did. Keep watching. Keep watching. This was a man that's suffering even to stand for 1 minute. What a miracle. Keep watching yet. He's doing what he have never did since the pain. This is the perfection touch. You are free. And man of God declared his freedom. Maltu kallis. Afrodatu? Walkitte. Hey. Machofte okuno. Thank you. Kasol. Ol. Lama sa walkitte solkas. Irraiki. Mere namicha amma yu shafaf jadaira. Keep watching. This is another celebrating man after recovered from disc sleep pain. Cut the maka Yesusin. All jadi. All. Cut. All jadi cut the rabat. Cut. Nah, kofi. Cut the rabat. Cut the rabat. Sinan jadi afurat ibara. Karena rotor kamfat shift mana sabal balat. Sagale gudda saya sadi kesa carani. Bye. Jangan kesa carani. Ini saya udah kesa. Out. Umna kesa carani. Kesa. Ini baik kesa. Isa duma. Abba shibberuti kana kesa tafti akasa kasgut. Thank you. Nami chokat tadi ada mam. Yeah, watch. What a miraculous. This was after he delivered from that spirit tiding his bone for a long time. Now he's celebrating. Yeah. Watch a screen. Fig. Galatatti dabala gooftaadhaaf ilillee guddaa. Thank you. Eo gooftaaf galata kan fidu. Who can bring a shout of joy for this King of Glory? You are free. Kai. You are free. Demi. Watch a screen. Watch.
watch. Ela gurbaan kun sila miilli isaa ula fantaa'u xarbeezaa irratti baatamee deemaa magaruu ka'ee deeme. Watch. Galata jabaa gooftaadhaaf. Iji kana argu gooftaaf ulfina jabaa fidu. Miracle happened to this young man, suffering even to step by his foot before. Now he's confessing, I am free and I am healed. Maali rakkinni isaa sila gammeetum taasise qabaabse. Rakkinni isaa cabaa balaa baajaajiiti. Cabaa. Madaadha inni hiika garuu. Maaliif wambarii irra kaa'ee ta'a obboleessaam? Nukkuba yeroo lafa kaa'u kanaaf wambara irra kaa'ee ta'a. Miilaan itti bu'een xarbeezaa irraa utaalee lafa dha'e. Maaltu si keessa darbe amma? Gogaan qabu ture. Maaltu si keessa darbe amma? Humna akka abiddaan na keessa darbe. Abidda. You are free walk. He was expressing, I ulfina jabaa gooftaadhaaf fidaa ilillee gooftaadhaaf. Like a fire moving through my bones. Now I am free.